fire, 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 fire. Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya an Dr. Nafiar Geetu Dhugaasan jedhama ogeessa fayyaati. Akkasumas immoo gama miidiyaa hawaasummaa fi hojiiwwan miidiyaa garaagaraatiin odeeffannoo fayyaa dhimmoota dhibee garaagaraa dhibeewwan daddarboo ta'aniif hin taane irratti karaa TV, FM, gaazexaa fi miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka Facebook, YouTube fi Telegram irratti kanaan dura dhimmoota odeeffannoo fayyaa garaagaraa irratti hawaasa keenya bal'aa biraan dhaadannoo fayyaa keenya afaan keenyaan jedhuun biraan ga'an ture jechuudha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiinis kan waliin ilaallu dhibeewwan kanneen keessaa waa'ee baakteeriyaa garaachaati. Baakteeriyaa dhibee garaachaa fiduu kan jedhu jechuudha. Tarii baay'een keessanii mana yaala deemtanii qorannoon kan isiniif godhameera ta'uu danda'a. Akkasumas immoo hiriyoonni keessan, maatiin keessan, ijoolleen keessan ta'uu danda'a. Baakteeriyaa garaachaa qabda yommuu jedhamu dhageessaniitu ta'uu danda'a. Mee har'a waa'ee baakteeriyaa garaachaa kanaa maalirraa kan kee namatti dhufaa? Mallattoon agarsiisu maalidha? Qorannoo akkamii godhama? Yaaliin isaa maali? Akkamitti immoo ofirraa dhorkuu dandeenya? Akkasumas immoo hubannoon hawaasni keenya, hubannoon diiyaasporaan keenya, hubannoo hawaasni keenya biyya keessa jiraatus dhimma kana irratti qabuu fi ilaalcha inni qabu maal fakkaata kan jedhu irratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqaba irratti ibsuudhaaf yaalle guyyaa irra kan waliin ilaallu dhibee garaachaa fiduudhaan. Dhibee garaachaa qofa osoo hin taane yoo sadarkaan isaa guddate kaansarii garaachaallee fiduudhaan kan beekamu baakteeriyaa Helicobacter pylori kan jennu yookiin immoo H pylori kan jennu waliin ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu orgaanizimoonni garaagaraa kallattii garaagaraatiin kutaa qaama keenyaa seenuudhaan dhibee garaagaraa geessisu. Orgaanizimoonni vaayirasonni jiru, paarasaayitoonni jiru, baakteeriyaan jira jechuudha. Baakteeriyaan kun keessoo garaachaa jala galuudhaan walora yeroo kana qaama keenya keessaa qaama alagaa kutaa qaama keenyaa seenan qaama alagaadha. Of course, baakteeriyaan Helicobacter pylori yookiin immoo H pylori jedhamu kun yommuu isaan kutaa qaama keenyaa seenan qaamni keenya kan farra alagaa ta'e baakteeriyaa kana wajjin wal loluu jalqaba jechuudha. Yeroo kanatti keessoon garaachaa rifachuudhaan yookiin immoo madaa'uudhaan yookiin immoo rifachuudhaan mallattoowwan garaagaraa agarsiisuu jalqaba jechuudha. Kanaaf baakteeriyaan kun yommuu inni qaama keenya keessa seenee infekshinii uumutti garaachi keenya rifachuudhaan mallattoowwan tokko tokko mul'achuu jalqabu jechuudha. Kan isin dhubu baakteeriyaan kun addunyaa keenyarraati namoota walakkaa ta'an almost percentage 50 olii namoonni hedduun baakteeriyaa kana qabu jechuudha. Baakteeriyaa kanaan hubamanii jiru. Baay'een isaanii namoonni hedduun garuu mallattoo kana ofirratti hin argan jechuun asymptomatic stage kan jennu jira. Qaamni keenya mallattoo agarsiisuu yeroo itti hin dandeenye jechuudha. Namoota muraasa irratti immoo mallattoowwan mul'atan jiru. Mallattoowwan kun maal fakkaatu kan jedhu kan itti aanu keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma jalqaba jechuuf yaadne baakteeriyaan kun karaa garaagaraatiin kutaa qaama keenyaa kan seenu karaa dhugaatiif nyaata faalameen, karaa gororaatiin akkasumas immoo nyaataa fi dhugaatii fi bishaan faalamaniini baakteeriyaa kanaan faalamaniini gara kutaa qaama keenyaa seenu jechuudha. Qaama keenya erga seenee booda immoo infekshinii uumuudhaan yookiin immoo qaama alagaa kan qaama keenya irraa lolu yookiin immune systemii keenya wajjin walitti dhufuudhaan lola uumuudhaan mee mallattoowwan isaa kunniin maal fa'i kan jedhuu fi namni dhibee kanaan qabame mallattoo yommuu inni agarsiisu mallattoon agarsiisu keessaa tokko garaa dhukkubbiiti. Garaan dhukkubbii kun keessumaa qara laphee jala. Qara laphee kan jennu naannoo kana jala kan dhukkubu. Dhukkubbiin kun immoo daraan kan hammaatu keessumaa yommuu namni tokko beela'u yookiin immoo garaa duwwaatti. Yeroo waan tokko nyaanneen dhukkubbii daraan hamaa ta'e jechuudha. Baakteeriyaan kun asiidiin garaachaa baay'inaan akka inni dhangala'u maddu gochuu danda'a. Yeroo kanatti immoo asiidiin garaachaa kan immoo garaa duwwaa irratti yommuu dhangala'u dhukkubbiin namatti dhaga'amus danda'a jechuudha. Mallattoonni isaa inni kan biraa nama haqqisiisuu fedhu yookiin immoo nausea kan jennu garaa nama bokoksu nyaatuma xiqqoo nyaatanii garaan nama guutu yookiin garaan bokoku fedhiin nyaataa hirrachuu mallattoowwan garaagaraa agarsiisuu jalqaba jechuudha. Nama haqqisiisuu akkasumas immoo ulfaatinni qaamaa sababii malee hirrachuun kana keessatti qoodama jechuudha. Kunniin mallattoo isaati. Kanaaf mallattoon isaa akkasumas immoo fedhiin nyaataa hirrachuu, ulfaatinni qaamaallee sababii malee hirrachuu, nama haqqisiisuu, garaan namatti ulfaachuu wantoonni kunniin mallattoo dhibee garaachaa sababa baakteeriyaa kanarraatiin dhufu jechuudha. Egaa
namni dhibee kana qabu mana yaalaa deemuu qaba. Jalqaba irratti akka jennee mallattoo kanneen yommuu ofirratti argitanii atattamaan mana yaalaa deemuun barbaachisa. Kanaaf maal jechuun barbaade mallattoo kana yommuu ofirratti argitanii mana yaalaa deemtanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mana yaalaa yommuu deemtan qorannoo akkamiitu baakteeriyaa kanaaf godhama kan jedhuu fi egaa namoonni mallattoo kana qabdan yommuu mana yaalaa deemtanii qorannoowwan garaagaraa kanneen isiniif godhaman jiru. Qorannoowwan kanneen keessaa tokko qorannoo sagaraadhaan godhamu H. pylori stool antigen kan jedhu. Antigeniin caasaan antigenii baakteeriyaa kanaa karaa sagaraadhaanii yookiin immoo stooliidhaanii fuudhamee ilaalamee barama jechuudha. Kanaaf positive negative jedhameeti kan ilaalamu jechuudha. Positive yoo ta'e yaaliin isiniif kennamu baakteeriyaa kana balleessuudhaaf yookiin immoo H. pylori eradication therapy kan jennu ni kennama jechuudha. Kuni dhumarratti maal akka ta'e waliin ilaala. Qorannoon kan biraa qorannoo hafuuraan godhamu yookiin immoo urea breath test kan jennu jira. Qorannoon kunis biyya keenya keessatti baay'inaan jiraachuu baatus iddoo baay'eettis ni godhama jechuudha. Qorannoo kanaatiin karaa hafuuraatiin qorannoon godhamu jira jechuudha. Qorannoon kan biraa dhibeen kun sadarkaa hamaraan nama geenyaan garaachi luqqa'uu danda'a yookiin peptic ulcer disease kan jennu akkasumas immoo garaachi dhiiguu danda'a. Egaa qorannoon kan biraa immoo garaachi sababa baakteeriyaan kun yommuu daran hammaachaa deemu garaachi dhiiguu danda'a akkasumas immoo garaachi luqqa'uu danda'a jechuudha. Qorannoon dabalataa godhaman jiru jechuudha. Kanneenis immoo qorannoo endoscopiidhaan qorannoon kunis immoo qorannoo endoscopy yookiin immoo apharyngea endoscopy kan jennu kan godhamu jira jechuudha. Egaa namni tokko baakteeriyaan kun qoratamee qorannoodhaan positive ta'uunsaa yoo mirkanaa'e maaltu ta'a kan jedhu irratti immoo kan waliin ilaallu. Qorannoodhaan dhibeen kun erga baramee booda yaalii akkamiin godhama kan jedhuuf yaaliin kennamu jira. Yaaliin kunis immoo H. pylori eradication therapy kan jennu yookiin immoo yaalii baakteeriyaa kana balleessu. Ogeessi fayyaa tokko qorannoo kana erga isiniif godhee booda yaalii isiniif godha. Yaaliin kunis immoo baakteeriyaa garaachaa kana balleessu. Qorichi kennaman kunniin qoricha gosa sadiin kennamu baay'inaanii. Qorichi kun torban lamaaf oliif kennamuu danda'a jechuudha. Yommuu fudhatanitti maallaa tokkoffaa asiidii garaachaa sababii baakteeriyaa kanaan dabalu kana kan hir'isu qorichi kennamu jira. Akkasumas immoo caasaa baakteeriyaa kana kan balleessus qorichi kennamu jira jechuudha. Qoricha kana yeroo isiniif kenname fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee wanti baratame tokko jira. Namni keenya dhukkubbii tokko qabaatee mallattoo tokko yommuu ofirratti argu mana yaalaa deemaa qorichi guyyaa 7 barreeffamuu danda'a, guyyaa 10 barreeffamuu danda'a, torban 2 barreeffamuu danda'a. Qoricha sana garuu fakkeenyaaf guyyaa 2 booda yoo dhibeen sun irraa dhaabbate mataa dhukkubbii ta'uu danda'a, garaa dhukkubbii ta'uu danda'a. Yoo irraa dhaabbate namni sun qoricha sana hin gata jechuudha. Namoonni baay'een qoricha kana hin xumuran jechuudha. Garuu namoonni baay'een kana wajjin wal qabate maal seetan? Qoricha garaachaa fudhatanii yookiin immoo baakteeriyaa garaachaa kan balleessu kana fudhatanii hin xumuran namoonni hedduun. Fakkeenyaaf garaa dhukkubbii ta'uu danda'a yookiin immoo mallattoon kan biraa yoo isaan irraa dhaabbate guyyaa 3 guyyaa 4tti hin gatu jechuudha. Akkas ta'uu qaba. Kana jechuun baakteeriyaa maal gochuu jechuudha? Baakteeriyaa wallaansuudhaan lafaan dhooftee otoo hin ajjeesin biraa deemuu jechuudha. Akkas immoo ta'uu qabu. Erga ta'e baakteeriyaa sana ajjeesuu yookiin baakteeriyaa sun du'uu qaba jechuudha. Kanaaf qoricha isiniif kenname torban lamaaf isiniif kenname taanaan utuu addaan hin kutin utuu yeroo saraan dabarsin qoricha kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu namoonni baay'een qabsoo jireenyaa injifachuudhaaf diiyaasporaan keenya ala jirtan biyya ambaa jirtanii hojiin isinitti heddummachuudhaan kan ka'e nyaata yeroodhaan nyaachuu dhiisuudhaan kan ka'e sababa garaagaraadhaan kan ka'e tokkoffaa mallattooma kana ofirratti arganii kan ofirratti dhiistan baay'een keessan jira. Mallattoo kana immoo ofirratti argitanii ofirratti dhiisuun sadarkaa biraarra isin geessuu danda'a. Dha'uu garaachaa fiduu danda'a, dhiiguu garaachaa fiduu danda'a, kaansarii garaachaa fiduu danda'a jechuudha. Baakteeriyaan kun guddachuu danda'a gara fuulduraattis jechuudha. Kanaaf tokkoffaa sababa hojii dhabiinsaa sababii hojiin isinitti heddummachuudhaan kan ka'e wantoota kana akka salphaatti ofirratti ilaaltu yookiin immoo xiyyeeffannaatti kennuu dhabuun dhiibbaa guddaa isinirraan geessuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo yeroo baay'ee namoonni baay'een keessumaa namoonni biyya ambaa jiraatanii nyaata illee siraataan yookiin seeraan hin nyaatan jechuudha. Nyaata fudhachuu dhiisuun immoo immiyuun siistemii keenya yookiin immoo dandeettii dhukkuba ofirraa dhorkuu keenya illee waan gadi buusuu fi nyaata illee yeroodhaan nyaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan immoo qoricha kenname mataa isaallee sababii hojiin namatti baay'achuudhaan kan ka'e workloadiirraan kan ka'e seeraan fudhachuu dhabuun illee baakteeriyaan kun akka hin duune gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf qoricha isiniif kenname yeroodhaan fudhattanii xumuruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qoricha kana fudhannaan baakteeriyaan kun ni bada, dhibeen kun illee isin dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif rakkoon kun rakkoo namoota addunyaa hedduu waan ta'eef dhimma kanarratti haasoo filadhe jechuudha. Kanaaf dhibee garaachaa kana mallattoon isaa maal akka ta'e, maalirraa ka'ee akka namatti daddarbu, yaalii isaa maal akka fakkaatu, maal gochuu akka qabnu asirratti isiniif eera jechuudha.
Kanaafi hundumti keenya baakteeriyaa garaachaa kanarraa of eeggannu yaalii isaa yoo qabaanne immoo yaalii isaa fudhannu yaaliin mana yaalaatti kennamu jira qorannoon erga godhamee booda yaaliin isiniif godhama jechuu barbaadan jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun walta'iinsa ogeettii fayyaa Saaraa Emartiin waliin ta'uudhaan kan qophaa'edha jechuudha. Hanga xumuraatti nu waliin turtanii waan hordoftaniif galatoomaa Fayyaan faayaa, fayyaan faayaa, fayyaan faayaa. Fayyaan faayaa, fayyaan faayaa, fayyaan faayaa.